Hayyee dhaggeeffattoota keenya har'a waan ajaa'ibaa takkaan asirratti Truukoolora keessatti isin agarsiisa. Lakkoofsa nama feetee yoo isin dawwalan akkamiin beekuu akka dandeessan laaftumatti jechuudha. Truukoolorratti akka beekuu dandeessan isin agarsiisa. Duraan dursee maal godhuu qabdan Truukoolora appilikeeshina Truukoolora install gochuu qabdan. Appilikeeshina Truukoolora Play Store keessaa yookaan Google irra sarchii godhuudhaan daawwalloo gochuu qabdan. Truukoolora Premium yoo hajoo harkattan qooqaadha. San dabarsee immoo lakkoofsa nama sanii kasirratti dawwalame san beekuu qabaatan lakkoofsa isinirratti dawwale as keessa jiraate sarchii godhuudhaan kooppii godhachuu qabdan. Kooppii akkanatti kooppii godhachuu qabdan jechuudha. Lakkoofsa nama tokkoo kanumatti hafadhee waan taane kooppii ni gootan. Anis akka fakkeenyaaf lakkoofsa kana akkanatti kooppii ni godhatte jechuudha. Yookaan immoo sammuutti shamadduudha goota. Deebistee Truukoolora eegan install godhattee booda Truukoolora ni banta jechuudha. Truukoolora eegan bantee booda akkana siif normaalii akkana siif search ta'an jechuudha. Akkana yoo searchii gootu siif duumanuun dhaba. Dirqama ati connection data connection bantii data connection eegan bantee booda data connection ni banta data connection eegan booda sarchi lakkoofsa kanas tokko sarchi godhuu danda'uu qabda jechuudha. Yookaan siin fiduu ta'uu mala lakkoofsa kana 14 jettee itti guuttee 14 duwwaa 4 42 49 qayyoo giddeetti guute normaalii giddeetti guute sarchi godheeti qiyyaa amma maalbaata waan connection qabneef ta'a connection waan qabneef jechuudha. Sarchi goote lakkoofsa fedhee uusii fidaa jechuudha. Truukoolora daatabeezii keessa jiru jechuudha. Onlaayinii irratti waan ta'u jechuudha. Truukoolora daatabeezii keessa waan jiru cufaa'u sii fidaa jechuudha. Garuu giddu kata osoo sarchiin goone kan lakkoofsa keessaa qabdu ifi awutomaatikaalii Truukoolorri siin baasu ta'uu mala. Kanaafuu ati lakkoofsa san asirratti sarchi yoo goote cufa harkachuu ni dandeessaa jechuudha. Galatoomaa guyyaa biraa immoo guyyatti aanutti imoo irratti akkam argachuu dandeenyan Truukoolora irratti akkam argachuu dandeenyan asumaan isin agarsiisaa jechuudha. Galatoomaa subscribe godhuun dagatinaa galatoomaa.